Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Oromoo Hope jalatti argamtan hundi keessaniyyuu baga nagaa taatan nagaa kootii hundi keessaniyyuu baga nagaan gara chaanal keenya deebitanii dhuftanii isin jedha. Har'aan tanas viidiyoo bareedaa viidiyoo ajaa'ibaatii walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanarraa akka barattan abdiin qaba. Viidiyoon kun viidiyoo kan maalidha naan jettan har'aan tana salphumatti fagoo teenyeetu silkii yookaan bilbila nama tokko karaa ittiin butuu dandeenyu yookaan haakkochuu dandeenyu akkasumas karaa ittiin yoo isarra bilbilamee akka nurratti illee waamu gochuu dandeenyu kan isinitti argisiisu ta'a. Saniin duratti warroonni reefuu gara chaanal kootii dhuftan Oromoo Hope subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Gamanumaan kan gara barnoota dabarru ta'a. Beeksisa kana booda deebina. Egaa hordoftoota kiyya walitti deebinee jirra. Ammaan tana kan isinitti himu salphumatti fagoo teenyeetoo gochuu dandeenya. Garuu hordoftoota kiyya bakka kanatti gorsa isiniif kennu tokko akka waan hin taaneef akka hin fayyadamne akkasumas akka isin waan hin taaneef akka isin waan hin taaneef fayyadamtaniif kan isiniif hin dalagne jechuudha. Irraa of eeggadhaa jechuun bootuma faayidaa qabu qofatti akka fayyadamtaniif waan ta'eef isinis irraa of eeggattaniitoo akka fayyadamtanii isinin jedha. Egaa appilikeeshinii kana Play Store irraas argachuu dandeessu. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa akka barreeffama iskiriin irratti argitan kana jechuudha maqaan isaa yookaan isa xiyya irratti isiniif mul'ise kana jechuudha. Appilikeeshinii kana keessiniitoo isinittiin argisiisa jechuudha karaa ittiin salphumatti ittiin butuu dandeessan. Al takkaaf appilikeeshinii kana tanoo qabaanne irratti cuqaasnaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya akkana keessa kan seensisti kunoo boota kanarratti wantoota hedduutu jira bakka kanatti jechuudha. Al takkaaf xiyyaarratti isiniif tuqa. Al takkaaf xiyyaarratti isiniif tuqa jechuudha. Al takkaaf xiyyaarratti isiniif tuqa boota phone intercall forwarding number kan jedhu kana al takkaaf achirratti lakkoofsa keessan galchitu jechuudha. Asirratti lakkoofsa keessan galchitanii booda bootanii lakkoofsa bilbila salphumatti bilbila san appilikeeshinii kana bilbila nama sanii irratti fe'uu barbaachisaadha jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa feetanii booda maal gootu lakkoofsa asirratti intercall forwarding number kan jedhu irratti galchitu jechuudha lakkoofsa keessanii. Fakkeenyaaf amma ani akkana galchee isinitti argisiisa. Fakkeenyaaf amma galchee jira. San booda maal gootu boota gubbaa kana dhuftanii jechuudha. Active kan jedhu kana jechuudha. Active kana al tokkoof wannaa gootu jechuudha. Ibsitu jechuudha. Salphumatti simii nama filachiisa. Egaa hordoftoota kiyya salphumatti successful jechuudha. Successful nan jedhee jira. Gubbaa kanatti akkuma argitan forwarding all calls kan jedhu naaf fidee jira jechuudha. Hidhamee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf salphumatti akkuma bilbilameen gara isaa kan dhufu ta'a jechuudha. Egaa ani kan isinitti argisiisu kan biraa immoo appilikeeshinii kanas yoo balleessinii kan gubbaa kun hin badu jechuudha. Inni appilikeeshinii akkana kana namoonni ofirraa qabdanis akka ofirraa balleessitanii isiniin jedha. Appilikeeshinii kana ofirraa balleessaa akkasumas mallattoo gubbaa irratti isiniif dhuftu boota kana isiniif dhuftu kunoo gubbaa kana irratti isiniif dhuftu kanas balleessaa. San booda akkanatti wanta hundaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Network operaatorii, sim operaatorii, sim country akkasumas wantoota hedduu kan isaa ilaaluu dandeenya jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf amma cancel gochuu illee ni dandeenya. Asuma cancel gochuu ni dandeenya. Cancel gochuu ni dandeenya jechuudha asuma. Asirratti inni illee cancel gochuu ni dandeenya. Garuu amma salphumatti disable ta'eera. Mee fakkeenyaaf amma active godhee fi isinitti ni argisiisa. Full ta'eera jechuudha. Successful ta'eera. Fakkeenyaaf appilikeeshinii kanas balleessee inni hin badu jechuudha. Appilikeeshinii kana asirraa delete godhee toluu isinitti argisiisa fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf balleesseera appilikeeshinii kana. Akkuma argitan kanatti mallattoon sun akkasuma jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf amma
gubbaa kanarratti jechuudha buuta kanatti mallattoo sun akkasii jirti immoo kan buutanii illee ni mul'ata jechuudha. Egaa kabiraa immoo kan isinitti himu namoonni kana isinitti akkaataa itti balleessitan appilikeeshiniis badee hin badu jechuudha inni waan ta'eef akkamiin balleessina karaa biraa kan jedhu maal gootanii as cuqaastanii jechuudha. Isuma gad buutanii ta'u al takka san booda kun buuta call forwarding jettu kana irra gad tuqa ni soqaala jechuudha ni barbaadaara. Kun akkanatti nuu fidaa jechuudha hordoftoota keenya. Fakkeenyaaf akkana nuu fida al takka asirratti cuqaasuu ni dandeenya. Kun akkanatti nuu fida turn off jedheetiin cancel jedhee update jedhee nuu fida jechuudha hordoftoota keenya. Egaa warroota ofirraa cufuu barbaadanii jechuudha wanta taariif akka fayyadamne hordoftoota kiyyaa akkuma dura isiniin jedhe kun akkanatti isiniif fida jechuudha turn off jedhee akkasumas cancel update jedhee isiniif fida. Isin ka gochuu qabdan maaludha turn off jechuudha ofirraa cuftu al takka asirratti cuqaastanii ta'u turn off gochuu qofa amma update setting ta'aara jechuudha update ta'aara. Akkuma argitan gubbaa irratti takkittimaan naaf badee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Akkanatti bilbila namaa buttanii itti fayyadamuu dandeessu. Namoonni ofirraa balleessuu barbaadanis akkuma ammaan tana isinitti argisiise kana gootanii ofirraa balleessitu salphumatti jechuudha. Egaa appilikeeshinii isaanii tolee description box jala isiniif kaa'a ta'u banaa play store irraas deemtanii buufachuu ni dandeessu. Akkasumas barnoota hedduu kan isiniif kennu ta'a chaanaliin kun. Chaanala kana subscribe taasifachuudhaan mallattoo notificationaa ol godhachuu kan daganne guyyaa guyyaan barnoonni akka isin bira gahu jechuudha. Akkasumas Oro Hope share like godha. Isin jaaladha isin kabaja hanga barnoota haaraa isa biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Isin jaaladha isin kabaja nagaan.